Maal nan balleessiti? Bakka hangumaan dureen aaraan irraa qabdus dhiifama naa godhu. Dhiifama si godhe aara sitti hin qabuun. Hedduu si jaaladhaa? Ani sin jaaladha. Haa. Firaansa yoo na godhu hati? Hello. Asma. Ommi. Imali. Nama jualan deh. Ayah makan poin gamai. Kita dari sini jalan dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen biyyoota adda addaa irraati. Saniin daawwattan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamanni keenya karoonni irraa burqee isin bira haa ga'u isiniin jecha kan irratti argamnu kun Oromiyaa Estate Miidiyaadha. Ani immoo kan guyyaa guyyaadhaan sagantaa isin biraan gahu Diinaa Wal Ahmadii. Warreen chaanaala Oromiyaa Estate Miidiyaatiif haarii taatan subscribe godhuun viidiyoon immoo kan namoota hedduu bira akka qabduuf laayikii fi sheer godhuuf hin dagatinaa. Yoo yaada qabaattan ammoo seekshina koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jecha. Osoo gara sagantaatiin yeettan guyyaa irraan tanaatti achiin fuulleeffannu duratti galata tokkoon isinii kan nu barbaada. Nama si daawwatu kana qabaachuun waan guddaadha. Namni si daawwatu kun hanqina keessatti harkaa dogongora feetillee siif sirreessa. Sagantaa guyyaa kaleessaa isin biraan gahee ture keessatti waan takka firaankii isin godhuudhaaf jeetiin deebi'ee firaankii ta'e. Artistii Galatee Burqaatiin jidduu kana abbaan mana isii qabeenya isii jalaa saamee harkaa baafatee gartee rakkoo hedduun irra geessee booyaa jirtu wajjin wal qabatee guyyaa dheengaddaatii fi guyyaa kaleessaa sagantaa isin biraan geetiin ture. Guyyaa kaleessaa immoo akkuma tasaa firaankiin isin godhe jeetiin maqaa isii Amantee Burqaa jee maqaan sana afaan hafee hoggusa dira deebi'ee Amantee Burqaa jee koomentii jalatti namni hedduun maqaan isii Amantee Burqaatii miti Galatee Burqaati jaanii. Nasir Isa turtanii hundi keessanuu galatooma walfaadhaa. Ani baay'isoo koomentii ta'e sana hedduun dubbisa. Yeroo sagantaa takka isiniif dhiheessu fiidbaakii waan isinaaf deebistan sirriitti hordofaa daawwattoonni kiyya sagantaa xiyyeetanarraa gammadu jirammoo hanqina akkamnaa ibsa waan jiru sirriitti koomentii ta'e sana dubbisee laayik illee isiniif kanna waan ta'eef hedduu galatooma walfaadhaadha. Namni si daawwachuu jiraachuudhaahu waanuma kana karaa tanaan beekta. Namni karmatti silaalee waan ati haasoitu gartee yoo osoo nu badina kam callee kabira kuutaate faayidaan qabu. Nama waan ati haasoitu san gartee sirrii dhageeffatee galteetiifu koomentii sii kanna waan taateef hedduu galatooma kabajamtoota hordoftoota kiyya. Guyyaa irraan tanaagaa dhimmoota jajjabaa sadi irratti sagantaa isin biraan goodhaaf qabadhee dhiyaaddeetiin jira. Osoo kallattiidhaan gara sagantaa teenyaatti achi isin fuulleeffachiifne duratti mee viidiyoo gabaabduu akka malee miira kiyyanatu hidhatana isin daawwachiisee gara sagantaa teenyaatti achi isin tarkaanfachiisa. Mee viidiyoo cinatti argamtu tana waliin haa daawwannu. Ommi. Imali. Duraan durseenyi isin jedhu. Asmaan Coonaan jaanii. Asmaa eessarraayi? Astirii Maraayi. Maashaallah. Asmaa gaafii takkas gaafadhu. Ni gaafadhu. Ummaan ta'e lubbuun jirti? Ni jirti alhamdulillah. Alhamdulillah. Maashaallah. Asmaa jaalala ummaa keetiif qabdu ibsi yoon siin jee akkam jettee ibsitamina? Ibsuun danda'u hedduudha beektaa. Sanii haati waan guddoodha. Haati waan guddoodha saniif ibsuun danda'u. Kanaafuu hedduu jaalladha. Hedduun jaalladha. Kanaafuu dhiifama wajjin ammaan tana daddabaltee ummiti yayyoon hangaarra si aarsee si mufachiisee qalbii si cabsee jiraadhe ummiti dhiifama naa godhe hedduun si jaalladha jechuun ni dandeessaa? Ni danda'a. Kada waliif. Assalaamu alaikum umma. Oh. Arra wayis gaafachuu dhufe. Maal inni? Amma dura waan itti balleesse dhiifama naa godhu. Maal irra maaltu kanaan ka'e? Ummaan qabu. Akkanumatti si gaafachuuf yommii. Maal nan balleessiti? Bakka hangumaan dureen aaraan irraa qabdus dhiifama naa godhu. Dhiifama si godhe aara sitti hin qabuun. Hedduu si jaaladhaa? Ani sin jaaladha. Haa. Ani sani si balleesse dhiifama naa godheesi. Hayyee. Immoo dhiifamni hamal irraa kan ka'e. Firaansa yoo na godhu hati? Hello. Asma. Ommi. Imali. Nama jualan deh. Ayah makan poin gamai. Kita dari sini jalan dah ya. Lebih sedikit apa kerja nak kedua bikin siaga. Dan haji umrah lagi kita. Si harus garar rasa tenar sebarati. Ya rumah tani dah ya. Sin jalan dah ni. Ani sin jalan.
kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoon tun akka malee miira na xuwixeetiin isinillee isiniif qoodee jaalaltee haadhaa tuni akka zaaniitti ibsan hin qabdu. Micoon yeroo isin bochuu maaniiti jana maree ifeeti yaafuu. Micoollee waan itti balleessan qabdu haadhatti mucumaatu tasa gaafii gaafate garuu micoon akkaataatti ibsitu wallaaltee udhaamtee boche. Subhanallah rabbiin warra haati teessa lubbuun jirtu umrii dheertu rabbi haa kennuu fi isinillee nullee warra haadha abbaa keenya tola oolu rabbiin waa taasisu warri haati teessan addunyaarra hin jirrelleen warra gartee haqa haadha abbaan erga addunyaarraa deemanillee namarraa qaban guutu san rabbi isin haa taasisu hundi keessanuu kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoon tana fakkaatti. Tole odeeffannoowwan gaggabaaboo biraatan guyyaa irraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qabadde keessaa akkuma beekamu almost ji'a lamaan dura gaafa iida soomanaa jechuudha. Iida soomanaatti guyyaa aanu soomana shawaalaa guyyaa takkaffaa jechuudha. Artist Abdishuu amma Oromiyaa State Media irratti dhiheessee interview godhuufiin keenyatama. Achiin booda wantoonni hedduun takka wantoonni hawaasni quban qabne hundinuu as bahanii hawaasni Artist Abdishuu amma lubbuun numa jira jaanii iyyaafachuu eegaluudhaan hanga biyya Jabuutii bakka inni duraan itti qofeessan irraa kaasanii biyyatti galchanii biyyatti illee wallaansi godhamuuf takkatti deemamee ture. Kuni Oromiyaa State Mediaadhaaf injifannoo guddoodha. Yeroo sanitti yeroo waan san hojjennu waanuma salphaa takka nutti anamma gama kiyyaan waan guddaa natti hin fakkaanne namoonni daawwatanillee namoota amma sagantaa dhiheenya kanaa daawwachuu jiraniif warra sagantaa san daawwatan walitti hin dhufu namoota muraasa tokko daawwatu ture nama kuma lama kuma sadii akkasii daawwate garuu namootuma hanga san keessaa namni gaa nama tokko lama kaslaa waa hojjetu dubbisaa san lafaa fuudhanii hanga sadarkaa tanarra gahu irratti hojjetan jechuudha. Hedduu gammachuutu natti dhageemee waan kanas ni qoodee namoota gartee Artist Abdishuu amma haala kanaan akka biyya isaatti deebi'ee wal aanamee lafaa ol ka'ee deemuuf gumaachitaa isaa turan abbaa qabeenyaa keenya sooressa yaadataa Junaydii irraa eegalee namoota isa kana lafaa ol qabuudhaaf tumsataa isaa turan hundaafuu maqaa Oromiyaa State Mediaatii fi hawaasa Oromoo bal'aatiin hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Artist Abdishuu amma gaa waggoota dheeraadhaaf biyya Jabuutii keessatti dhibee adda addaatiin dararamaa ture hanga gartee qaamni isaa guutuun paaralaayiz tahee arrabni isaa hidhamee dubbachuu dadhabee rakkoo adda addaatiif saaxilamu takka irra gaheeti ture. Nama sangaa yeroo sanitti namni hedduun iyyaafachaa ture. Nama tokkoon beeka nama osoo isa iyyaafatu addunyaa tanarraa deemee rabbi rahmataa godhuu fi namoota hedduutu iyyaafachaa ture jechuudha. Hiyyeessaa kanaa anillee akkuma tasaa waan namoonni hedduun isa baasinaan jaanii gaafii naddeessaa turaniif iyyaafadhee isa dhiheesse. Yeroo sanitti biyya Jabuutii keessatti rakkoo hamtuu keessa ture maatii qabaa daa'imman qabaa biyya san keessa gaabiitii baqaa keessattuu Jabuutiin biyya jireenyaaf hedduu ulfaataati jireenyi isiiti achi keessa gidiraa hedduu argaati ture. Yeroo sanii fi haala arraan tana kunoo saayibboonni kiyyaa Saalatiin Abdiitii fi Mu'aaz Muummeedhaa isatti ol kaasanii viidiyoo irraa waraaban kana hoggaan argu gammachuu guddootu natti dhageeme mee haala keessa jiru waan takka gaafii dhiyeessaniitiif jiranii mee viidiyoo tanallee waliin haa daawwannu. Junaydii ruuyitii yana baase miila isaatiin dhufee makiinaa isaatiin na fuudhee hospitaala na geessee. Alhamdulillah qabeenya caalu fayyaadha. Rabbiin fayyaa nama dhorkini addunyaa kanarraa waan feetallee osoo dhabdee wanni fayyaa ofii caalaa hin jiru. Obboleessi keenya abbaan keenya buleeyyii artistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e Abdishuu amma dhukkubsatee qaamni isaa paaralaayiz ta'ee qabbanti itti buutee sadarkaa yaaddeessaa irra ture. Oromoo irraa illee abdii kutatee waan ittis wallaanamu dhabee sadarkaa yaaddeessaa irra wayita turetti namni ofiinuma haa jiraatu namni namummaa qabu arjaan qabeenya qabu abbaan qabeenyaa keenya sooressi yaadataa Junaydii mana dhaqee abdii bakka kutattee mana dhaqee mana isaatii fuudhee hospitaala fidee asitti kun turtii ji'a takkaatiif erga wallaansa irra ture booda irraa fayyaan isaa guutumaa guutuu qulqullaa'ee haala nama gammachiisu kanaan duraan dhaabbachuu illee hin danda'u. Haala kanaan sadarkaa dhaabbachuu irra ga'ee hospitaalli immoo kana boodarraa wanni isarraa eegamu ispoortii dalagoo taateen alatti fayyaan isaa guutumaa guutuu deebi'ee jechuudhaan hospitaala irraa gara manaatti galu jira. Alhamdulillah egaa qabu. Yaadiyaan Junaydii ruuyitii yana baase Oromoo guutuutti maqaa godhee yaadaa ture. Yeroo nani gargaarsa dhabee kophaatti cinqamaatii makiinaan dhufee kana keessa na fuudhee mana hakimaa na geesse. Yeroo inni du'aa fi inni walii jira namni yaa jiru inni gargaarsa naa godhee jechuudha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin waan kana hundarraa wanti takkittiin anis isinis hubachuu qabdan faayidaa miidiyaan hawaasa tokkoof qabu waan kanarraa hubachuun salphaadha jechuudha. Kanaan dura sababoota miidiyaa dhabuutiin jecha namoonni keenya bakka adda addaatti sagaleen isaanii ukaawamte hanga du'aaf gahuutti illee gahanii turanii. Alhamdulillahi Rabbil Alamin anilleen kana hojjedhe jee osoo hin ta'in wanti dubbachaa jiru wanti gaafa san xiqqoon eegallesan arraan tana lafaa ol kaatee gartee obboleessa keenya jajjabaatee dhaabbatee deemaa jira waan jiru qofa isin biraan gahuudhaaf malee hin hojjenne rakkoon gurguddoo hedduutu jira tangana gartee sagalee miidiyaa barbaachistu
rabbiin nuuf halaafisu taaftellee ni hojjenna kabintoo daawwattoota keenya abdishoo ammallee rabbiin fayyaa isaa walitti haa dhaabuu fi isinillee du'aa godhaaf. Odeeffannoo teenya tan biraatiin akkuma reefu jalqabarratti isiniif xuynee turre artist Andu'aalam Gosaa kan du'a haadha mana isaa Qananii Addunyaatiin shakkamee to'annoo seeraa jala ture guyyaa kaleessaa mana hidhaarraa gadhiifamuun isaa dhaga'amee ture. Artist Andu'aalam erga mana hidhaarraa gadhiifamee mana isaatti galeegaa akka guyyaa takkaffaa isiin addunyaarraa deemte sanitti mana isaa keessatti dungoo qabsiifatee gadda isatti dhaga'ame haala golgola mana isaa keessa jiru bifa suuraa irratti agartan kanaan ibsachaati jira. Akkaanis ta'uu akka maleenis ta'uu haadha mana ifii mana keessaa dhabuun du'aan of biraa dhabuun hedduu takka nama dhaga'amti. Innillee taatee raawwatamte saniif akkaan ta'uu akka maleen ta'uu walumaa galatti gadda guddaa keessa jira. Du'a jaalallee isaa Qananii Addunyaatiin shakkamee jeebutu to'isa dabree poolisii magaalaa Finfinneetiin to'atamee kan ture artist Andu'aalam Gosaa kibxata waxabajjii 10 bara 2025 waaree booda wabiidhaan hidhaarraa gadhiifamuun isaa abukaatoon isaa himan. Abukaatoon isaa obbo Liibaan Abdii akka jeetti qorannoon poolisiin gaggeessaa ture erga xumurameen booda abbaan alangaa guyyaa 15 kennameef keessatti himata waan itti hin baniniif oliyyannoo qaama bilisa baasuu gaafataniin maammilli isaa wabii qarshii 50,000tiin akka gadhiifame abukaatoon artist Andu'aalam Gosaa obbo Liibaan Abdii dubbata. Haa ta'u malee galmeen guutumaa guutuutti cufamuu akka hin mirkanoofnes kan hime obbo Liibaan abbaan alangaa guyyaa kennameef keessatti himata hin banne yookaan bu'aan qorannoo poolisii himata banuudhaaf gahaa miti jedhee galmee hin cufne. Kanaaf murtiin abbaa alangaa ammallee eegamaa akka jiru abukaatoon obbo Andu'aalam Gosaa kun dubbata jechuudha. Odeeffannoo guyyaa irraan tanaatiif qabannee isiniif dhiyaanne keessaa dooniin xaanaa nash jaamtuutan yoo xiqqaate ji'oota 4f buufata doonii Jabuutii irraa kaastee gara Itoophiyaatti imalaa turte guyyaa irraan tanaa magaalaa Adaamaatti simannaan aangoota mootummaa olaanoodhaa fi hawaasa magaalaa Adaamaatiin simannaan ho'aan taasifamteetiif jirti. Dooniin tungaa doonii lama turte xaammaatun doonii xaanaanash lammaffaadha jaamti. Dooniin tungaa saayiziin sileen akkuma viidiyoorratti argaa jirtan hedduu guddoodha jechuun tajaajila gartee doonii bahararraa osoo hin ta'in hara xaanaa tan naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti argamturra tajaajila kennuudhaaf tan gara biyyaatti galfamaa turtedha. Kana wajjin wal qabatee waajjirri muummee humna galaanaa deeggarsa Raashiyaatiin ijaaramaa ture parsantaa 95 irra gahuu isaa Itoophiyaan guyyaa irraan tanaa ibsite. Itoophiyaan haaluma amma keessa jirtu kanatti osoo humna hulaa galaanaa hin harkatin durattu waajjira muummee hulaa galaanaa yeroo harkatte ittiin hoggantuu fi akkuma fakkeenyaaf ministeera qonnaa ministeera fayyaa walmaal jedhamu kanatti ministeera humna galaanaa hundeessitee waajjira itti qopheessitee sochii taasisaa jiraachuu isiiti kan dubbachaa jiru gabaasni. Waggoota qorsitiin dura hulaa galaanaa kan dhabde Itoophiyaan ijaarsa waajjira muummee humna galaanaa isii Finfinnee naannoo Jaammeedaa keessatti ijaaramaa jiru yeroo muraasa keessatti xumuruudhaaf akka jirtu himame. Ijaarsi waajjira muummee kanaa dhibbeentaan 95 xumuramuu isaa gabaasa Ispoont Liink Afrikaa obeeffachuudhaan Afrikaa Business Insider gabaase. Kunis Itoophiyaan osoo hulaa galaanaa hin qabaatin humna galaana biyyaalessaa isii deebistee ijaaruuf fedhii akka qabdu kan agarsiisudha. Waajjirri muummee humna galaanaa abbaa darbii 4 lafa hektaara 3 irratti ijaarame kun waajjiraalee bulchiinsaa, kilinika yaalaa, galma konferensii, dhaabbilee ispoortiitii fi bu'uuraalee misooma biroo kan of keessatti hammate yoo ta'u, piroojeektichi akkaataa sagantaa qabameen yeroo dhiyootti akka xumuramuu ibsameeti jira. Kunis tooftaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa isii deebifachuudhaaf qabdu keessaa tokko ta'uunis himameeti jira. Bara 2000 takka irraa eegalee hulaa galaanaa dhabdus mootummaan Itoophiyaa daandii daldalaa eeguuf balaa galaanaa idil addunyaatiif deebii kennuuf akkasumas karaa buufata doonii Jabuutiitii fi Suudaaniitiin bishaan idil addunyaa akka dhaqqabuuf dandeettiin humna galaanaa isaa barbaachisaa ta'us ibseeti jira. Ji'a bitooteessaa keessa Itoophiyaan misoomaa fi leenjii humna galaanaa deeggaruudhaaf mootummaa Raashiyaa waliin waliigaltee tumsaa mallatteessitee turte. Waliigaltichi walta'iinsa humna galaanaa kanaan dura Faransaay waliin ture addaan cituu hordofee akka ta'e gabaasni kun ni mul'isa. Tattaaffii nama Itoophiyaan taasisaa jirtu kun humna galaanaa yoo arganne akkamitti qabeenya arganne san tajaajila waajjira kamitti ministeera kamii waan juurratti qophii taasisaa akka jirtudha kan mul'atu. Qaaloomsa Itoophiyaa keessatti kana daangaa dabre kanaaf sababa guddaa kan ta'e tokko hulaa galaanaa dhabuudha. Qabeenyi amma Soomaaliyaa keessatti yoo xiqqaate 100,000 kana kanatti wantoota bitattu Itoophiyaa hoggaa seene qaraxaa fi kana wajjin 500 miliyoona faa seenaa jechuudha. Kun hundinuu dhiibbaa karra galaanaa dhabuun Itoophiyaa irratti fiddeedha. Kun egaa amma haala amma deemaa jiru kanaan waan furamuudha inshallah rabbiin furmaataa fiduu qabintoota daawwattoota keenyaa walumaa galatti sagantaan guyyaa irraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qopheeffanne tanan gammaatti daawwattan kana fakkaataa ani Diinaa wal Ahmadii sagantaa tana fakkaattu nan goolitti deebinutti nagee rabbii keessanaa jiraadha.